Oromoo sabboonaa fakkaatee nu sobaa deemaa jiru kun maaliif waan hagana gahu Oromoo irra shira yaaduu isa barbaachisee maaliif OMN fi Jawaar irratti arraantana yeroo paarlaamaa taa'u waan kana hunda ummata kana gammachiisuuf godhe inni kunoo itti milkaa'a waan jettu takkarraa xilaan xillaachuudha. Soo kanaafi arraantana dhugumatti Oromoo teenya galgala ganama asirra teenyee boonya gaafa gariillee dhufnee gaafa dallannellee dallansuudhaan gaafa haalaan dallanne maqaa namaallee dhooyinee abaluun kun akkana jennee nama wanni jenna garuu nuti kuni warruma kalee qabsootana qeerroon kalee qabsootana biyya tana mootummaa kana warra wayyaanee ariitee achirraa maqali galchite arraas achuma jirti. So jara kanarraa diiteelii dubbannaa dura waa'ee Jawaar Mahaammadiin dubbachuu fedhaachuu. Jawaar Mahaammad hedduu keenya qaamaanis sirriitti dhiheenyaa wal beeyna. Jawaar Mahaammad kuni fanjii Oromooti dhugaan isin hima. Jawaar Mahaammad kana gaafa aarrellee itti kaana natti aartan na arrabsitan natti kaatan jee takka fuula nu garagalchee hin beeku. Mataa kiyyarraa ekspiriyaansii mataa kiyyarraa isin himuu fedha jechuudha. Ani nama gaafa OMN eebbisu sanuu itti ka'ee Jawaar itti ka'ee gaafaan biyya dhaqu mana isaatiin dhaqe mana baasa xaanaan dhaqe mana isaatiin manniin dhaqe na simatee jechuudha. Ati akkana jettee dubbattee akkana jettee naan hin jenne he knows onneerraa nama isa wanni godhuu fi nama hin goone ni beeka. So gabaabsumatti Jawaar gaafa as ture gaafa Ameerikaa kana ture gaafa Minisootaa ture dura dursoo akkuma hundi keenya beeynu erga Oromoo Faristiidhaa dubbii isinirraa gabaabsuuf seenaa isinirraa gabaabsuuf keessattuu waan har'a Abiyyi paarlaamaa irratti dubbateerraa waa'ee paasapoora isaa dubbatee ture waa'ee OMN dubbatee ture paasapoora isaa kana namoonni dhugumaan Jawaar gaafa inni OMN gadhaabuudhaaf fundraising godhuudhaaf olii gad deemuudhaaf if qopheessaa ture sanitti maal paasapoora isaa kan haaromsachuuf ambaasitti erge jechuudha. Feesal Faabiratti erge jechuudha. Feesalii fi Girmaa Birruu Faabira jechuudha. Aboo gurbaa kanneen haaromsinaaf maal goonennaan harka qaban. Yeroo harkatti qabanii dhiifama naa godha takka. Okay. Yeroo harkatti qabanii Jawaar Mahaammad akka inni paasapoora isaan haaromfanne akka inni Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa olii gad deemee OMN kana fundraising godhanne paasapoorri isaa expired ture ta'e Itoophiyaa jechuudha gaafa dhufe. So maal godhanii harka qaban jechuudha. Ni diddanii hayyee paasapoora Ameerikaa qabate jechuudha. Kaayyoo isaa duubatti hin deebisne. So amma ergasanii ergaan Oromoo First jedhee nu dhugaattuu hundi keenya ni beekna. ODP maal akka turte, OPDO'n duraanii maal akka turte ni beekna. OPDO'n dhaamte. OPDO yeroo akkasi dhaamte sanuu qabsoo Oromoo kana ala kanatti biyya alaa kanatti mana galchanii akka dhaabni Oromoo kun bakka hudhanii addaan faca'u godhuudhaan tooftaa adda addaa fayyadamuudhaan namoonni shoora gurguddaa taphachaa turan tokko keessa tokko Abiyyi Ahmad ni beekna. His intelligence insaa keessa dalagaa ture. Dalagaan wanni inni eebbifame basaasummaadha. Wanni inni muuxannoo fudhatee Israa'el irraa wannidha. Sallaayummaadha. Mucaan kun jechuudha. Wanni inni dura godhe Oromoo qootu Oromoo facaasudha jechuudha. Duuba namuu erga Oromoon qabsoon Oromootun ala kana namuu mana galee afoosha galee ganda galee qabsoon laamsheeytee namni if jibbee namuu callisee jiruu isaa oofachuu eegaletti Rabbiin Jawaar Mahaammad nuu kaasee lafarraa jira keenya. Maa dhugaa dubbanna. Gaafa inni lafaa kee aboo Oromoo tiisha dura qilleensa Oromiyaan bilisoomsinaa jedhu akkasii aboogaa waan feetes bira dhaabbanna let's go forward jennee jechuudha. Okay oofi bira dhaabbanne inni immoo haga hirriiba itti dhabee arraan tana London kalee Awustiraaliyaa Sidnii arra Minisootaa guyyaa kaan Teksas guyyaa kaan Nevada guyyaa kaan osoo olii gad deemu mucaan kun halkan istuudiyoo keessa osoo rafuuti qabsoo qeerroon tun oggaa isiin kaatu arra oggaa isaan achi sagalee erganiif sagalee ta'a nama qabsootan hoggane jechuudha. Wayyaaneen nama kana argachuudhaaf eenyutu qeerroo tana hogganaa nama Jawaar argachuudhaaf galgalaa ganama dadhabdee miidiyaan addunyaa interview godhee Jawaar eenyu ka qeerroo hogganu hoggaa jedhaniin hin beeku an namni hogganu uummata Oromooti jeeti deebisaa kannaa ture jechuudha.
yeroo tana dadhaban jechuudha. Karaa itti irraa qabatan dadhaban. Qabsoon finiinte. Juhaarii gibaaf godhu dide. OMN kana sa'aatii 24 jaam godhame jechuudha. Eenyu namni jaam godhaa ture beektanii? Abiyyi. Yeroo san namni jaam godhaa ture Abiyyuma arraan tana Juhaar irratti fokkoraa jiru kana jechuudha. Abiyyuma arraan tana OMN irra fokkoraa jiru jechuudha. Jara kanarra fokkorte jechuun ilmaan Oromoo irra yookaan Oromiyaa fi qeerroo irratti fokkorte jechuudha. Immoo dubbeeti akka waan jirre amma adda sii baafnee siimna qulqulleessine. Eenyu siitu biyya bulchuu jira moo Jawaar Mahammadii biyya bulchuu jira? Amma qulqulleessine lafa sii keenya. Fakkeenya bareedaa sii kan ati ni jaamte ijaan qabdu malee Abiyyi. Deengadda erga waan kana goote ana amma dhugaan isin hima amma waa'ee Juhaar irraa osoo hin baane gaafa nuti aarree lollee kaanee dhukkee kaafna jenne iyyinee Facebook kana balbalchine jenne namni nu tasgabbeessu namni nu qabbaneessu Juhaarii dhaabbadha arra dhaabbadha nu jaa namni nu qabu isa tokko isaami na biraa jira hin jiru bar Juhaaruma kana Oromoo tanaas gabbahee saraara lama aboo dhaabbadha akkana miti hoggaan jenni dhaabbanna kaayoo inni hiriira baajee Oromoonni baati biyya keessa nuti sagalee taanaaf amma kan nama gaddisiisu maali amma miti erga Juhaar kana tuttuqoo eegale Abiyyi turee jira amma durallee dhiyuma tanaa maaliif wal sobna nuti nama achi jirurraa nama achi jiru nu hima beektanii qoosaadhaan tuttuqa Juhaar bara amma itti gaafanni paasapoortii fuudhee darbee bara hawaasa irra darbee ture bara ani bar paasapoor Ameerikaatii miti namichi ganamaan tuttuqoo eegale bara ani paasapoorri kiyya ilmaan Oromooti jeeni bar fuularra darbee jira paasapoor Ameerikaa baafachuun feene bar Juhaar immoo maal jettee Oromoon beektanii yeroo garii balaan hamtuu fakkaatteeti kheyrii namaa jijjiiramtii jaan Jawaar Mahammad siif gaama booda bakka is over sigaa wanni cinaa deddeemtu hin jirtu Abiyyoo ati lafa teessellee sin dhiisu yoo kaatee ummata Oromoo akkana si jaalattu kana kaatee yoo hoggantees sin dhiisu kanaafuu ati karaa lamaanittuu jala waan hin baaneef kai bakka nuun deemi wanni feete haftu wanni waan namni lubbuu isaa si kannuuf qophii nuti qabeenya keenya gurgurannee waan barbaachisu hunda si wajjin dhaabbachuudhaaf 110% si wajjin dhaabbanna silaa karaa hundattuu namtichi nuuf hin rafu arraan tana Abiyyi waan inni godhamee haalaallu jira keenya lammaa ji'a tokkoof akka inni mataa waliin qabanne godhe lammaa mataan dhukkubee akkami ilmi namaa akkana wal godhe jee deengadda fakkeessuuf ergaa Juhaar fa'aa waliif fidan fakkeessuuf akkana shillimaata fuudhee baandiraa Itoophiyaa ta qabdu daha barra kaayi maa baandiraa Odaa qabdu irraan kaayin sini gala soo kanaaf dhugaan isiniin ja'a arraan tana Jawaar Mahammad galanni kee erga kana ta'e erga galanni kee biyya galtee qeerroo tanaas galgalaa ganama waa meeqa dhageenyee jiraame erga waan isaan hoodhu waan akkanaa si gona hin fedhu jettee gaafa ati fuutee kaartaa fuula isaanii irra facaafte hunda nutti himaa jira namni ni dhageenya ati nutti himuu baanta guyyaa takka gurbaan kun waan akkanaa godha namaan hin joosoo du'e an nama addunyaa tanarraan isiniin jaa dhugaan isiniin jaa nama akka Juhaar an addunyaa tanarratti Oromoodhaaf ni dhalatallee jee yaadeen beeku dhugaan isiniin jaa nilleen dhalatuufillee dhugaan isiniin jaa guyyaa takka waan godhu itti yaadee istiraatiijikaalii kaalkuleetaan deema malee deemaa waan akkanaa godha deemaa duula bana waan akkanaallee nama guyyaa takka mee nama Juhaar akkanaan jaa jawaasaa ba'ume dhugaan isin hima Juhaar nama footoo na kaasaa jee kadhatu miti bara Abiyyitti Abiyyi bar footoo jaalata footoo saayikooteraapiidhaa bar rakkoo qaba Abiyyiin beeytanii barsin nama hooyii fi wannaa jaalatu bar nama suuraa na kaasaa jee sa'aatii 24 suuraa kaameeraa jala taa'u 24/7 arra nama kanaatu lamma harka isaa nyaatee Abiyyi Juhaar harka nyaatee Oromoo guutuu harka nyaatee jechuudha
osoo arra nama sammuu qabu taate Abiyyiin khalee oggaa inni noobilii badhaafamu eenyu namni bira dhaabbate eenyu namni siif jirra jeen eenyu namni dura gabbee congratulation godhen Jawaari miti Oromoon guutuun gabbaatee Abiyyi sochii jiran jenneeni Amaarrin baane takkittiin isi Amaarri arraan tana beeta mangistii keessa guutte ilmaan naftanyaa asirraa galte ni beenya takka takkatti maqaa isaanii wajji arra advaizaroonni diddammanu Oromoo hundaaf jalaa facaasee namichi kun naftanyaan if marse eliitii naftanyaa eliitii Amaaraatiin if marse dhugaan isinii man Amaarri arra sabboonummaa eegale kun argaa dhageetii Abiyyiin fedhan Amaara warra dur safaree dhufee Finfinnee keessa jiruu fi warra eliitii Amaaraati warri arra beeta mangistii guute inni gammachiisuuf nama xiqqaa tokko qabatee deema hay namni beezii fi hin qabne namni mana ifii hin qabne maal abdatee akkana bur isa goosa hay Itoophiyaa maan dandamachiisin Ameerikaan Itoophiyaa maan dandamachiisin addunyaan Monobeelin arraan tana akkanatti hoy gurra harka namaadhaanii fi biyya ollaa nama harka dhawan kana no addunyaan takka nu gargaarre Oromoon ifii fol qabattee akka tokkummaadhaan haateeti Wayyaanee ofirraa darbite hundinuu akkaan amma dura jeessanis sa'a 10 takkaa fi daqiiqaa 59 irra dhufte hundisi dhuftee qabsoo Oromootti dabalamte malee tokkolleen isi Oromoo wajjin dhaabbanne Oromoon tarsiimoodhaan tooftaadhaan tokkummaadhaan masakamtee hiriira barbaachisnaan lagannaa gabayaa barbaachifnaan lubbuu gabbaruu barbaachifnaan karaa dandeessuun Oromoon alaa keessaa walla keesseeti meeqa mootummaa abbaa irree kan ofirraa darbite gaafa Jawaarni galle jiru nuti bar warri dura dhaabbatee hin galtu jenneeni jarri kun sin dhiisani lakki gahee jira amma booda jedhe ummata kiyyaa wajji erga gahee jette amma ati yeroo ta'e geesse Jawaar Mohammed siibaa kai tokkummaadhaan ilmaan Oromoo hoggani bakka niga cinaa deddeemtee opiidiyootan as qabte achi gara galchite sunsumarraa jijjiirte kaan irraa wanni goote uummata akkan xaaramtu ta duraanii akkaatu amma dura jette ergamtuu Wayyaanee turte kun immoo ergamtuu ilmaan naftanyaa eliitii Amaaraati jechuudha nuti Oromoon barbaachisaa taanaan warra nu waliin galu Itoophiyaan tiyoo fedhe bakka lama haadda dhoomtu nuti yoo walii galle warra saawuzarnii wajji firra haa muratanii Amaarri bakka naannoon Amaaraa yoon barbaaddu jette wannummaan Amaara hudduu arraabnuuf hin jiru ammaan booda isaan gammachiisuuf eliitii Amaaraa gammachiisuuf wannummaan Oromoon shurruguddi isii jechiisu hin jiru boo yoo nu walii galan waliin jiraanne yoo waliin galle addaan gallaree maali addunyaan ummata gahaa qabna lafa gahaa qabna aadaa gahaa qabna biyya ta'uu dandeenya wanni nu dhoorku hin jiru warra akka keenyaa jira ilmaan Kuush Affaarii jira Somaalee jira Sidaamaa jira Hadiyyaa jira warri saawuzarnii kun warri 80% population Itoophiyaa qabatee taa'aa jiru jara kaabaa lamaan malee jarri kun walii gala that's it yoo Oromoo waan irratti tokkummaa walii galte jarri kuni nuti isin wajjin dhaabbanna jaan kuni gaarantii wannummaan nuti galgalaa ganama Abiyyi galgalaa ganama irraa dubbachaa ooluuf hin jirtu jechuudha Abiyyi abjuu haadha isaa guutuudhaaf galgalaa ganama jaartii isaa gammachiisuuf warra isa marsee galgalaa ganama taa'u eliitii naftanyaa beeta mangistii keessa guutte gammachiisu malee gaafii Oromoo tana booda ni deebisattanii fakkeessuuf abbichuudha ilma abbaa gadaati sobuuf jaawarri jettan rifeensa irraa muradhaa jira keenya ni beeyna arraan tana deebisaa arraan tan Oromoon agarsiisaa jirtu yoo kaadiree fi dabballee fi waan abdii hin qabne yoo isaan kana taate malee yoo ganaa laganaa wahinaa godha ja'anii ammas kajeellumaaf taate malee Oromoon Abiyyi jalaa galtee jirti that's it
Abiy fanjii irraa ajjatee jira. Arraan tana paarlaamaa keessa taa'ee abbaa qeerroo ija keenya mataa keenya muftii siyaasaa keenya nama nuun deemu arra isarra fokkoruun isa ni dhajee isarratti fokkoraa godhuun OMN dhaamsaa paasapoora takkaan biyyaa baasa jee isarra fokkoraa godhuun bilbila takkaan baafna jee isarra fokkoruun akka ilmaan Oromoo irra fokkoree ilaallaa biyyi. Hin barbaannu bakka taasise. Nufga tana booda nufga. So kanaaf Jawaar Mohammed dhaamsiniin ani sii dhaamu ummata Oromoo irratti jechuudha. Ummata Oromoo irratti. Obsite siga obsi daangaa qaba. Si galgala ganama obsaa jiru. Oromoon arrallee borullee hogganaa kiyya Jawaar Mohammed beeyti. Tana jala murii beeki. Hogganaa kiyya dhaaba OPDOti yookaan Abiyyi hin beeytu. Si laaptaappii fuudhee lammaan fuudhee Abiyyi kanne. Yoo ati arra as garagaltee ni gahaa dhaaba hunda alaa galchine arrarraa eegallee paartii akkanaa dhaabnee jira paartii Oromoo fakkaatu kasaabsa lammoota fakkaatu dhaabnee jira niin hoggana jee qoma dhiibii deemi. Hanqanarra wanni ati nama dammeeffattu hin jiru uummanni Oromoo bilchaatee jira bakka bilchaate quufee jira. Abiyyi hanqana achi wanni inni nu bahu hin jiru wanni inni fakkeessaa jiru hin jiru onnee isaarraa dhugaa jirtu dubbataa jira. Gaalli biyya oole fakkaataa gaalli nama wajji oolu fakkaataa jedhan. Jala muree nutti himaa jira. Gaafa inni as bahee guyyaa dura masaraa Minilik ol seene. እነዚህ አንጋፋ መሪዎች አፄ ምኒልክ ቴዎድሮስ ጄኑቲ ፋርሱ ደገሰኒ አፄ ምኒልክ ቴዎድሮስ ጄኑቲ ፋርሱ ጀረሶ ቡፊ ጀነ ጥቆቱ ሬ ኦጋጂ አጃጎ ኃይለ ሥላሴ ኡመተ አፍሪካ ረድ ዲባ ጎዴ ነምኒ ዳበዲስ አማስ ኢሳምቲ ኸጎዴ ጀነ ባለረ ጨብሲኒ ኸጎዴ ኡመተ አፍሪካቲ ጀነ ፓን አፍሪካዳ ማለ Abiyyi mitenne bahaana irra cabsine jechuudha. Gaafa kan dhufe muuzeema nu eebbise. Namichi fakkeessaa hin jiru bakka machaa'ee jira fakkeessaa hin jiru Itoophiyaadha jee du'ee jira. Maddamarii jee kitaaba nu gaffitee jira. Maddamarii faamilii isaa hin dammarin nuti ilmaan Oromoo wanni itti dammaramnuuf hin jirtu. Tana jala muree beeku qaba. Maddamariin abbaa isaa qannastee jaartii isaa abbaa godhatte wannummaan nuti inni nu dammarama jennee falaasama isaa fudhannuuf hin jirtu tana haa baru jala akka gaariitti. Immoo takka wanniin Abiyyiif dhaamu. Abiyyi ati gawwoomtee jirta. Ati gawwoomtee jirta. Eelitiin Amaaraa si sobdee jirti. Amaarri si hin fedhu. Eelitii Amaaraa si fedha. Malee Amaarri arra kalee sabboonummaa argateehu Abinii fi jinnii nu argaa dhageetii kan fedhu. Tana beeki. Warri Sidaama ati dhengadda madeessitee leen noobilii keetiif hin baane maaliif garaa madeessitee jirti. Oromoon immoo haa taatullee waan fedhellee tolma keenyattee sii baatee jirti. Beeziin qabdu dubbeen qabdu. Fanjii irra ajjette Jawaar Mohammed irra ajjetu jechuun akka nama fanjii irra ajjeteeti. Fanjiin gaafa dhoote daassetti walis sabaasabuun hin taatu. Fanjii biraa bitatta malee. Har'a fanjii dhooyte fanjii ilmaan Oromoo. Fitti dhooftee jirta. Kun immoo hamtuu fakkaatee toltu jijjiiramti. Jawaar Mohammed immoo ati khay ammaanta ni gaati. Khay laal dhiyootana maal isin inje yeroon isiniitiin talu. Abiyyi haasawa isaa gaafa sa'a lama shaggarratti dubbate waa'ee maddamarii kana. Maddamariin nama isii dura liblib jahu hin dhiistu. Maddamar nama isii dura akkana liblib jahu hin dhiistu jedhee dubbatee jira shaggarree iddoo irratti. Arra san baafate arra afaaniin baafate boruu waan biraatiif deema jechuudha. San godhuu danda'a hin danda'u. Jawaariif manni bu'ee jechuun qeerroon kalee san bari hin rafne banni jirti bar akkanatti ija takka harrafaa ija takkaan banaa taa'u jirti bar.